waggaa shanan ja'an kana magaalaa Finfinnee namni dhufee beekuu fi har'a namni dhufee ilaalu magaalaa kana keessa daandiirra deemuun ni ulfaata. Har'a yoo ilaaltu qilleensumti naannoo kanaa bahu haalli magaalli kun itti miidhagdee jirtu turizimiin inni diinagdee irratti fidu galiin magaalaa kana argamsiisaa jiru waan guddaadha. Kanaaf dargaggeessi keenya koriidarii limaatii faana saantima tokko duddaa fi garaadha jechaadha. Abbummaadhaan keessatti hirmaataa jirra, itti fayyadamaa jirra, olaantummaadhaan keessatti hirmaataa jirra, diinagdee madda galii ta'eera. Iddoo baay'eetti shaayii bunnaa daandiirra jiru argite dargaggoota keenya bifa gurmiitiin waldaan ijaaramanii sochii sana kan gaggeessaa jiranii jechaadha. Kanaaf nuyiif koriidarii limaatiin dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Magaalaan kun akkuma beennu magaalaa foolii garaagaraa qabdu turte. Baay'ee keessa jiraachuudhaaf kan hin mijoofne keessa deemte illee ajaansaa kan hin deemsine ture. Hojiin hojjetame gaariidha. Keessattuu immoo hojii hojjetame kana keessatti immoo dargaggeessi tokkoffaa hojii sana hojjechuudhaan koriidarii carraa hojii uumame sana keessatti hirmaannaa godheera jechuudha. Lammaffaa immoo magaalaa bareedduu kana uume keessatti immoo nageenya isaa kabachiisuu keessatti qooda fudhachaa jira. በተለይ ደግሞ ይሄ የኮሪደር ልማት ከመጣ በኋላ Misoomni Koriidarii eegale jijjiiramni dhufe nu qofa osoo hin taane lammiilee biyyoota alaa paarlaamaa isa dabalatee hojii fakkeenyummaa qabu akka Itoophiyaa jecha ajaa'ibsiifachaan kan dubbatan. Kanaaf jijjiiramaan as hojiiwwan misoomaa fayyadamummaa dargaggootaa fi lammiilee mirkaneessan hojjetamaa jiru. Namni iddoo sanatti bashannanu yoo ilaalte ta'e harka 100 keessaa harki 80 nuyi dargaggoota. Kun tokko dargaggeessa araadaa adda addaatiin akka hin qabamne baay'ee xiqqeesseera. Magaalaa Finfinnee keessatti dhugaa dubbachuuf yoo Adawaa yeroo dhattu, Andinet Paarkii yeroo deemtu, iddoo baay'ee yeroo Inxooxxoo yeroo deemtu dargaggeessa argita. Kana jechuun tokko dargaggeessi waan gaarii akka yaadu, nagaa akka yaadu, iddoo itti boqotu akka argatu godheera. Wanciifaas dabalatee, kellaa laalaafaa dabalatee, iddoolee garaagaraatti piroojektootii hojjetaman keessattuu ammeesdi kan nama godhan maalinni yeroo murtaa'e keessatti xumuramuu isaaniiti jecha ariitiidhaan wiskwaaliti jecha. ወጣቱን ተጠቃሚ ከማድረግ አንፃር Gama fayyadamummaa dargaggootaa taasisuu irratti hojii misoomaa kooriidarii hojjetaman keessaa dargaggoonni baay'een hirmaataa jiru. Kanaan alas suuqiiwwan hojjetamanii dabarfamee kennameen hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyeffatan taasisuu keessatti hojii hedduutu hojjetamaa jira. Kana keessatti ani carraa argadheen fayyadamtuu ta'uun koo ragaan baha. Uummata Itoophiyaa biyya kana keessa jirutu tokkoon isaa qooda keessatti fudhate jechuudha. Kanaaf jijjiiramni sun immoo kan boris itti fufee Itoophiyaa gulantaa addunyaatti kan mul'isedha. Keessattuu hidha guddicha Abbayyaa Itoophiyaan hin dandeessi. Lakkaa biyyoonni garaagaraa yoo ofirraa dhiiban iyyuu ofii isheetii waa gochuu hin dandeessi kan jedhamu gulantaa addunyaatti agarsiisuu kan isheen dandeessedha jechuudha. Hidhi haaromsaa dargaggeessi barnoota waa lama sadii irraa baranna. Tokko cichoomina irraa baranne. Dargaggeessi aarsaa kan faluu irraa baranne. Baay'een isaanii iddoo sanatti namoonni aarsaa kan falan jira. Yoo dakkatte, yoo beelofte, yoo rakkatte malee akka waa bu'uun hin dhufne hidhi haaromsaa nu barsiiseera jechaadha. Kanaaf hidhi haaromsaa bu'aan inni fide tokko madda turizimiiti. Lammaffaan diinagdeedha. Diinonni keenya baay'eenis waan sanarratti kan isaan xiyyeeffatanii fi akka biyyi kun dargaggeessi biyya kana uummanni biyya kana mataa ol qabatu waan beekaniif ishuu isaanii ta'ee jechaadha. Akka immoo kun kana caalaan hojjetamuu akka danda'uuf immoo siyaasa keessatti, dinagdee keessatti dargaggeessi akkuma baay'inni isaa guddaa akka ta'e hirmaannaan isaas guddaa ta'uu qaba, fayyadamummaan isaas guddaa ta'uu qaba ergaa jedhu dabarsuu barbaada.